Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 4 kaasee dubbisaa. Amantoonni warri bittinnaa'an biyya keessa naanna'anii dubbicha hin lallaban. Filiphos gargaartota keessaa tokko gara mandara Samaariyaatti gad bu'ee namoota mandarichaatti Kiristoosin lallabe. Tuuti jaraas gurra qeensanii dubbii Filiphos dubbatu dhaggeeffatan. Milikkita inni hojjetes hin argan. Hafuuronni hamoon sagalee guddaadhaan calaananii namoota baay'ee keessaa ba'an. Namoonni baay'een dhalli isaanii gar tokkoon kan du'e, warri okkolanis hin fayyifaman. Kanattis warri mandara sanaa guddaa hin gammadan. Mandara sanaa namichi Simoon jedhamu qoricha namatti gochuu isaatiin namoota Samaariyaa dinqisiisa nama guddaa kan ofiin jedhe tokko jira ture. Namoonni mandara sanaa hundinuu xinnayyoota amma gurguddootaatti dubbiin isaa dhugaadha jedhanii fudhatan. Namichi kun humna Waaqayyoo isa guddaa jedhamee waamamu of keessaa qaba jedhan. Isaan Simoon kun yeroo dheeraa jalqabee qoricha namatti gochuu isaatiin waan isaan dinqisiifachiiseef isa duukaa rarra'aa turan. Amma garuu namoonni kun Filiphos waa'ee mootummaa Waaqayyootiif waa'ee maqaa Yesuus Kiristoos misiraachuu yommuu isaanitti lallabe hin amanan. Dhiironnis dubartoonnis hin cuumaman. Simoon ofii isaatii uumamanii erga cuuphamee milikkitaaf dinqii gurguddaa Waaqayyo harka Filiphosiin hojjete arginaan dinqisiifatee Filiphos biraa adeemu jiru. Yommus ergamoonni Yerusaalem jiran warri Samaariyaa dubbii Waaqayyo fudhachuu isaanii dhaga'anii Phexrosiin Yohaannisiin erganiif. Isaan Samaariyaatti gadi bu'anii hafuura qulqulluu akka argataniif amantootaaf kadhatan. Gooftaa Yesuus duwwaatti cuuphamanii turan malee hafuurri qulqulluu isaan keessaa nama tokko irratti hin bu'u. Ergamoonni harka isaanirra kaa'anii isaan immoo hafuura qulqulluu argatan. Humna sagalee Waaqayyoo waan irratti ilaalla. Meeshaan illee duukaa jecha kana jedha. Humna sagalee Waaqayyoo jedhame. Dubbadhaan mallee humna sagalee Waaqayyoodha. Bakka nama dubbisee hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 4 kaasee kan dubbisee akka 17 dubbisee hojii ergamootaa kun akkuma beeknu yeroo baay'ee waa'ee hojii ergamootaa dubbii isaa kaafamee nutti dubbatamu. Luqaas akka inni barreessee macaafa kakuu haaraa keessa macaafota lama akka inni barreessee wangeela Luqaasiif hojii ergamootaa kan akka inni barreessee in argina. Macaafa kanarraa argina. Akkuma kana bara inni barreessee jaarraa tokkoffaa keessa bara 60 kaasee hanga 65 jedhamee dubbatama. Kana gidduutti kan inni barreessee Luqaasii ergamoota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos warra jalqabaa keessa akka inni turredha. Namoonni gooftaa keenyaa warra jalqabaa Yihuudoota hundumti isaanii, inni garuu horma kan ta'e Yihuudoota kan hin taane qomoo Waaqayyo warra jalqabaa kan hin taane gooftaa Yesuus Kiristoositti nama amanedha. Akkuma kootu bakka keessa jechuudha. Nama akkasii isa kana baay'ee keessa galee hin dubbadhu. Amma kan isaa gara ergaa kootitti tallamu. Humna wangeelaa. Wangeelli kun maalidha jedhamu gabaabaatti kaasee nan daba. Waa'ee wangeelaa ilaala. Wangeelli kun maali? Humna wangeelaati. Waa'ee humna wangeelaa ilaala. Wangeelli kun eenyudha? Maalidha wangeelli? Wangeelli kun tokkoffaa isaa irratti humna Waaqayyo isa ta'edha. Wangeelli humna Waaqayyooti. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16 gaafa dhalli dubbifannu wangeelli humna Waaqayyo akka ta'e argina. Wangeelli humna Waaqayyooti. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16. Phaawulos warra Roomaatiin gaafa dubbatu maal jedha? Ani wangeela kanatti yeella'u. Inni humna Waaqayyooti. Inni maalidha wangeelli? Inni humna Waaqayyoo. Humna Waaqayyooti. Meeshaan iyyuu wangeelli jedhame. Humna Waaqayyootidha. Inni humna Waaqayyoota warri amantii qaban humna duraanisee Waaqayyooti jedhee lafa kan ga'a. Wangeelli humna Waaqayyooti. Waaqayyo kan inni ittiin hojjetu. Waaqayyo kan inni ittiin dhalootatti mul'atu. Waaqayyo kan inni ittiin gara namaa
wangeelli kun isa waaqayyo duraan dursee karaa raajota isaatiin caaffata qulqullaa'aa keessatti abdachiisedha. Inni waa'ee ilma isaa isa akka fooniitti sanyii Daawit keessaa dhalate dubbate. Inni waa'ee ilma isaa waa'ee inni dubbate akka fooniitti sanyii Daawit keessaa isa dhalate waa'ee inni dubbate waa'ee Yesuus dubbata. Wangeelli maalidha? Yesuus Kiristoos. Wangeelli kuni dubbii waaqayyooti. Mekka jira dubbii waaqayyooti. Dubbii waaqayyooti wangeelidha. Dubbii namaa miti. Dubbii waaqayyoo isa hunda qabu. Dubbii waaqayyoo isa jijjiiruu danda'u. Dubbii waaqayyoo isa seenaa nama haaressu. Dubbii waaqayyoo isa waan tajaajilu jiraachisuu danda'u. Arra waan isinii kennu. Humna dubbii waaqayyoo kanaan seenaan kee jijjiirama. Waan namatti ulfaatu isa namarraa kaasu. Isa danqaraa cabsu. Isa hidhaatu. Ameen. Ganama kana humna dubbii waaqayyootiin seenaan kee jijjiirama. Waan baay'ee kee qabatee kan jiru. Jireenyi keessatti ulfaatu. Waan mootu kan wallaalte. Arra waan tokko si dubbata ganama kana. Humna dubbii waaqayyootiin waan jirtu keessaa baay'ina. Wangeelli kun humna dubbii waaqayyooti. Wangeelli sagalee israa'achooti. Mekka jiraatu wangeelli ameen. Sagalee israa'achooti. Misiraachoo jechuun gammachuu wal qabatee. Misiraachoo jedhamee waan akka. Misiraachoo jedhamee boo'icha qaba. Misiraachoo arraa kaasee humna wangeelaatiin gammachuun mana kee agalu. Isaayyaas jaatamii tokko gaafa dhaqanii dubbatan waaqayyo hafuurri waaqayyoo narra jira. Waaqayyo na dhibee warra dhibamaniif warra hidhamaniif sagalee misiraachoo akka himu. Inni kun waan dhufee wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 18 gaafa laatan waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbata waan ta'eef waaqayyo na dhibee.
keessa duwwaadha gooftaa jedha. Lallabuu jalqaba. Gaafa isaan lallaban ari'annaa guddaa ture. Waan ulfaataa ture. Keessumaa Yerusaalem keessatti ari'annaa guddaa ture. Raafamatti. Gaafa Kiristoosin dubbatu raafamatta. Raafamatti ari'annaa. Ari'annaa gaafa ta'u keessumaa maalummaa waan qabatee jira yeroo sun beektu biyya namoota mannaa ta'uu gaafa dhaltanii waa'ee Isxifaanos irratti waan qabatee jiru. Isxifaanos waa'ee Kiristoos waan lallabe sagalee waaqayyo dhugaa waan lallabeef warri Yihuudootaatti garagalanii hin ajjeesan. Gaafa ajjeesanii ari'annaa guddaa ture. Amantoonni jiran hundumtuu biyya hundumaa keessa tamsa'an. Maal fudhatanii abidda wangeelaa fudhatanii tamsa'an. Humna wangeelaa fudhatanii tamsa'an. Kiristoosin uffatanii tamsa'an. Ergamoota duwwaatu Yerusaalemitti hafe malee amantoonni Yerusaalemitti hin hafne. Eessa dhaqan? Warri kaan gara Samaariyaa dhaqan. Warri kaan Yihuudaa keessa dhaqan. Maaliif ari'annaan taa'uu hin dandeenye baqatan. Baqatanii hunduu maleessa abiddi wangeelaa isaanii wajjin hin jiru. Ari'annaa kan keessa jiraatu, jibbamuu keessa jiraatu, abiddi wangeelaa sitti haqabdee. Bittimmaa gaafa bittimmaanii jedhanii Filiphos gara Samaariyaa deeman. Samaariyaatii waaqa tolfamaadhaan guutamtu. Samaariyaatii waa'ee Kiristoos hin dhageenye. Yeroo jalqabaaf bartoonni gooftaa yookiin ergamoonni gooftaa yeroo jalqabaatiif gara hormaatti wangeela lallabuu deeman. Eessatti deeman? Hin bittimmaan jaallatanii hin ganne ari'annaan dhaqan garuu hojiidhaaf dhaqan. Wanti tokko tokko hojiidhaaf waan hamaa fakkaatu keessa waaqayyo waan gaarii hojjeta. Gaafa dhaqanii jedhanii Filiphos hafuurri waaqayyo sirra jira. Humni waaqayyo sirra jira. Dibati waaqayyo sirra jira. Kiristoosin dubbadhu kan ittiin jedhu hidhatee jira. Samaariyaan takka wangeela dhagee. Samaariyaan wal makoo. Samaariyaatti warri Yihuudootaa walitti sigan. Yihuudoonni warra Samaariyaa hin tuffatu. Arra garuu wangeelli keenya cabsee ga'a. Tuffii jiru hambisuudhaaf, ceephoo jiru hambisuudhaaf wangeelli cabsee dhaqee isaan gidduu. Gaafa dhaqu Kiristoosin lallabe humna
Kiristoosiin si lallabsiisu. Hafuurri dhugaa kana dhalootatti si dabarsu. Maqaa Yesuusiin jireenya kee irratti gad haa dhufu. Latika super. Humni wangeelaa cabsuu si keessaadha. Garaa dhagaan isin keessaa baasan. Garaa dhagaa baatee deema. Garaa dhagaa jechuun garaa isa wangeela nagee, garaa isa hafuura waaqayyoo hin abbooma, garaa isa dubbii waaqayyoo qayyaban, garaa isa dubbii waaqayyoo hin hojjenne garaa dhagaa. Isin keessaa baasee garaa furii isin garaa furii koo laafa isa gaafa dhaga'u dubbii waaqayyoo gaafa dhaga'u hollatu. Sababni waaqayyo gaafa dhaga'u wangeelli gaafa dhaga'u keessa isaa keessa ishee cabsee gala. Jijjiirama irratti. Kanaaf lubbaas gaafa itti lallabu seeqanii itti namoota baay'ee isaanii keessaa boqonnaa sadii lakkoofsa torba gaafa dhaga'u namooti baay'een hafuura hamaa jiran ta'anii bilisa namaa wangeelli kenna baatudha. Hafuura hamaatti bilisa namaa, ammeeyyatti bilisa namaa, cubbuutti bilisa namaa, waan
keessaa arrasimaas. Inni sadaffaa. Wangeelli humni wangeelaa kun maal godha? Wangeelli gaafa lallabu maal godha? Humna xinqolaa cabsa. Filiphos warra Samaariyaa gaafa lallabu namichi qonqaayii tokko jira. Magaalaa sana keessatti isa bitu. Namichi kun qoricha irratti gochuudhaan nama beekamaa. Afuura seetanaa beekamu. Kan ofiitti maqaa Yesuusiin. Warri afuura seetanaa boofaman ganama kana maqaa Yesuus hawaasni. Afuura hamaan oofamaa si biratti. Afuura hamaan oofamaa si biratti. Gartuu keessa yoo jiraate maqaa Yesuus waraana. Kapura hatiba waraana. Ati jadi durai waraana. Kan senang baca dulu waraana. Kan siang tu pada dulu waraana. 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 Ada waraana begitu. Humna maqaa Yesuus waraana. Humna kami. Tapi kemarin kan pada tu afuura hamaatiin oofa. Simoon jedhama maqaan isaa jedhe. Qoricha godha. Xinqolaa geggeessa. Nama baay'ee itti taphateera. Namoonni hundumtuu kumaa jiran humna guddaatu sarara jiran. Inni kun eban waaqadhan. Warri afuura hamaan geggeeffamanii raajonni sobduu, barsiisonni sobduu, dhaloota duukaa hiriirsan ganama kana maqaa Yesuusiin ayeera. Nama baay'ee qaban beektu ni namni kun warra Samaariyaa guutummaan isa duukaa hiriiranii. Xinnaan isa duukaa hiriiranii. Abbaan qabeenyaa isa duukaa hiriiranii. Wallaalaan isa duukaa hiriiranii. Beekaa namni jedhanii hiisa malee hin jiru. Dhugumaadhaan humna waaqayyoo keessa jira. Humna waaqayyoo muumiidha. Humna waaqayyoo muumiidha. Hiriiraan humna waaqayyoo hin ta'u. Garuu waaqayyoo warra sobanii waan hin taane hojjetan waaqayyoo ganama kana hin dha'a. Afuurri nama keenya irratti bakkeessee hojjetu. Afuurri dhaloota gowwoomsee jiru. Afuurri dhaloota bitee jiru. Afuurri dhaloota irratti hojjetu. Ganama kana humna maqaa Yesuusiin akkuma Simoon keessaa gaafa sana keessaa dhangala'e. Humna gadi sagalee kanaan keessaa dhangalaaseera. Beekata hin gowwomii waliin jedhame. Hundi dhugaa ni jedha. Adda baafan godha. Baay'ateen dhugaan ta'udha. Yarateen immoo soban ta'udha. Adda baafan godha. Humna waaqayyo isa hundaa keessa jiran. Namichi kun jedhan ofiin hin godhan. Humna waaqayyo guutamee hojjetan. Garuu akkasii soba. Gaafa bakkeessu Kiristoos humnaan lallabama. Lama Kiristoos humnaan lallabameetti bakkeessuu hin danda'a. Bakkeessanii darbuu hin danda'a. Sobanii darbuu hin danda'a. Gowwoomsanii irra darbuu hin danda'a. Kiristoos humna qaba. Inni humna waaqayyoo. Humnicha keessa gaafa itti lallabuutti ta'u inni xinqolaan hojjetu afuurri xinqolaa sun Simoon keessa jedhama. Hirrukuta. Gaafa rukutamee jedhu inni hunduu maal godhe? Nana mana. As ilaalee achi ilaalee humni qabeessaa jiru. Kan inni itti dhaloota gowwoomsaa ture. Kan inni itti fakkeessaa ture. Maaliif wangeelli lallabee jedhamee irraa hojjetame. Afuurichi dhiisee dhokke. Amma gowwoomsuu danda'u. Irraa sokkee raawwatu. Sabooddee ina mana. Wangeelli gaafa lallabamu humni xinqolaa taa'uu danda'a. Digimtiin hin hojjetu. Har'aa booddee xinqolaa sodaachaa jira. Inni ittaan gaafa wangeelli lallabamu gammachuu guddaatu saba. Gammachuudha. Saddeetuma sana lakkoofsa saddeet gaafa latte warri gaafa Filiphos lallabee jiru. Namoonni dhugumatti fayyan hidhaa sana irratti hiikamanii isa booddee warri mandara sanaa